Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtaniif kallattii jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo warroon amantii biroos ashamaa harka fuunii akkam jirtu nagaa keessanii isinii jechuu jaaladhaan obboleettiin keessan nagaa kooti. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha hunda keessanuu. Warroonni immoo YouTube maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa na waliin turtan guddaa galata guddaa na biraa qabuun isiniin jira. Akkasumas walaa jajjabeessin obboloota koo wal jajjabeessuun yoomillee nutti haa baratu isiniin jechuu jaaladha. Mata dureen kan koo har'aaf qabadhee dhiyaadhe hubadhu yaa nama jedha. Hubadhu yaa nama jecha hamaan afaan keetiin ba'ini. Arrabni lafeen qabu garuu lafee nama cabsa. Wanta hojjettu kamirratti abdiin kutatin. Namni abdii kutatu erguu hin ga'u. Wanta hojjettu irratti ofitti amanamummaa qabaadhu. Namni keessa ofiitti amanamummaa qabu bakka barbaades ni ga'a. Sanii olillee ni tara. Waan hojjettu kamirratti ofitti amanamummaa qabaadhu. Nama yeroo hunda kolfu waan keessi isaa gammachuu qabu sitti fakkaatin. Nama yeroo hunda zimmi jedhu waan keessi isaa gadda qabu sitti fakkaatin. Jiruun addunyaa tana gaddaanis gammachuudhanis wal makaa waan taateef nama yeroo marammoo iyyuu kolfu waan keessi isaa gadda qabu sitti fakkaatin. Keessi isaa odoo madaa qabu, keessa isaatti waa hedduu odoo qabu ilkaanis seeqata. Kanaafuu namni yeroo mara kolfu waan keessi isaa gammachuu qabu sitti fakkaatin. Nama yeroo hunda sin jaaladha jedhu waan garaa isaatii si jaalatu sitti fakkaatin. Namoota hundas miti. Tokko osoo sin jaaladha afaan hin jedhu kan keessanii fi duuba keetii waan biraas yaadu baay'ee jira waan ta'eef. Kanaafuu nama yeroo hunda sin jaaladha jedhu waan dhugaadha si jaalatus se'e. Nama gizee hunda immoo zim jedhu sin jaaladhas kan hin jenne, sin jaaladhus kan hin jenne waa si jibbu sitti fakkaate. Ol baasee dubbachuu waan hin dandeenyeef amaloonni namoota tokko ol baasanii waan tokko dubbachuu irra garaatti kan qabatanidha. Kanaafuu namoota akkasii waan jibbaa kee qaba sitti fakkaate. Nam beeka anatu beekadha addunyaa tanarra namni na caalu hin jiru hin jedhin. Maaliif namni si caalullee jiraachuu danda'a. Namni sirra beekullee jiraachuu danda'a. Namni immoo iyyuu amalaanis ta'ee yaadanillee ta'ee namni sii ol waaqayyo gaditti namni sii olii jiraachuu danda'a. Ati gizee hunda gaarummaa kee yookaan ani gaariidha ofiin hin jedhin. Ati gaafa gaarummaa kee ofirraa sooftu garuu si caala namni si beeku hin jiru. Sumatu siif bakka bu'a malee namni bakka siif hin bu'u. Garuu gaafa ati gaarummaa kee ani gaariidha ani jabaadha itti ofirraa dubbattu abbaan of jajuurra namni nama jajuu wayya jedhe Oromoon. Kanaafuu namni osoo si jaje gaarii ta'a. Namni gizee hunda akka nama beekne akka nama wallaalee waa tokkorra taru nama wallaala sitti fakkaati. Namni waa hunda laalee waa hunda obsa irra taru kuni nama akkamiin sitti fakkaata seeta. Nama sammuun isaa fageessee yaadu, nama boruuf yaadu, nama har'aaf hin yaadne, nama osoo luka ofii jalatti hin taane fuuldura ofiititti yaadudha. Malee namni wallaalaaf waa zimmi jedhu nama wallaalaa sitti fakkaate. Beekan isa ga'u hin jiru. Namni yeroo hunda waa zim jedhu, namni yeroo hunda waa garaatti zimmi jedhee garaatti qabatu namni isa caala beeku hin jiru.
maaliif yoo jette waan fageesse yaaduuf waan immoo yuutu har'aaf osoo hin taane boruuf yaaduuf akkuma barcuma kabajaa abbaatuuf jalatti qaba jedhe Oromoon yoo ati kabaja ofii kennite yoo ati immoo yuutu waan dubbattu tokkotti yaaddee dubbatte namni si kabaja. Gaafa ati garuu waanuma hundaafi anatu beeka anatu jira namni narra beeku hin jiru jettu gaafa wanta hundaaf anumatu dubbataa anumatu beekadha anumatu ba'ee waan tokko dubbata gaaf jettu dhaggeeffataa dhabda. Kanaafuu yeroo mara dubbachuurra yeroo mara waa dhaggeeffachuutu caala. Namni waa dhaggeeffatu waa hedduu baraadee waa dubbattusi wanta dubbattu san keessatti tokko kan nama miidhu dubbachuu dandeessa. Lammata immoo kan namaaf faayidaa qabu dubbachuu dandeessa. Garuu kana keessa isa namaaf faayidaa qabu yoo dubbatteedha ati yoomillee kabajaas kan argattu kasi uume biraayis waan guddaa kan argattu. Maaliif arrabni lafee qabu akkuma lafee nama cabsa Oromoon jedhe sani. Kanaafuu waan dubbattu keessatti of ilaalaa of madaalaa ani eenyu kaleen kiyya akkamii boruun kiyya akkamii yaaddee dubbachuu qabda. Kanaafuu warroonni akkasii suni warroonni yeroo baay'ee zimmi jedhan waan yookaan waa wallaalaniif yookaan immoo dubbii wallaalanii osoo hin taane warroota fageessanii yaadanidha. Yeroo baay'ee addunyaa tanarratti wanti ati hin eegne wanti ati immoo yuutuu hin ta'a jetteen eegne wanti ati immoo yuutuu hin beekne yeroo dubbatamuuf yeroo haasa'amuuf jira. Garuu ati isaafi miti kan bakka kennitu kaayyoo keetiif bakka kenni. Haasaa namaatiif osoo hin taane kaayyoo keetii fi fuuldura kee maal akka ta'uuf duuba kee cinaa fi duuba kee ilaaltee kan madaaltee boruu keetii yaaddee kaayyoo keetiif tattaafadhu malee jecha namaatiif oduu namaatiif duuba kee hin ilaalin. Akkuma muka kuufetti qottoo baay'ataa jedhe osoo Oromoon nama kaayyoo qabutti waa hedduu darbata. Nama kaayyoo qabutti waa hedduutu jedhama. Nama kaayyoo qabutti waa hedduudha wanta lakkoofsan hin himamneedha kan jedhamu. Garuu ati san keessatti homaafis bakka hin kennin. Tokko isa si uumeef lammata immoo yuutuu kaayyoo keetiif bakka kenni. Bakka kamuun geessa gaafsan. Garuu gaafa duuba deebitee warra dhakaasitti darbata sanitti dhakaa darbachuu jammarte isaan hojii kuftee bakkuma sanitti haftaates. Gaafa warra dhakaasitti darbata san immoo yuutuu ofirra garagartee ilaaluu diddee fuuldura keetitti adeemte inni sun bakkuma san odoo taa'u ati bakka yaaddes geessa. Maaliif tokko ofitti amanamummaa keessa keetii waan qabdu lammata immoo yuutuu isa si uume waan qabatteef. Kanaafuu warroota duuba kee deemanii waa hedduu dubbatanii warroota duuba kee deemanii maqa xureessa kee waan tokko dubbatanii ofirra garagartee ilaalii yoomu gaafa sanii isa qaanessita malee isa gaafa isa wajjin deebitee isatti dhakaa darbatte isa wajjin achumatti hafta. Gaafa garuu tuffattee bira tartee ati isa qaanessitaas deebitee bakka yaadde geessee bakka immoo yuutuu ofii yaaddee miti gaafa uuma keetii irratti argatte sanii olii waan geessuuf keessi kee waan amanamummaa qabuuf waan hojjettu kamirrattuu ofitti amanamummaa keessa keetii waan qabdu sanii ol geessa. Kanaafuu warroota dhagaa sanitti darbataniif warroota jecha hin taanes duuba keessanii gunguman san ofirra garagartanii ilaalina. Kaayyoo biyyaa baateef hin dagatin, eenyummaa kee hin dagatin, maalummaa kee hin dagatin. Borus har'as kasifaana du'u kasifaana si ajjeesus kasikaasus isa si uume. Lammata hojii keeti kaayyoo keeti kan bakka yaadde kamiinillee si ga'uu danda'u malee ebeluun sun akkas jedhee maaliif anan wanta kana hojjedhaa
ebeluun akkana jedhe maaliif wanta kana ta'a hin jedhin ati of bakka buuta malee nama bakka hin buutu tasumallee akkuma feetes ta'e waan barbaaddes hojjedhu wantuma kamillee hojjedhu akka kanniisatis dammeessi akka tiisisaatis balleessi ilmi namaa waan siin jedhu hin dhabu waan sitti maxxansu tokko hin dhabu garuu ati saniif bakka hin kenne namni saniif bakka kenne kufee ta'a namni garuu san bakka kennuu fi dhiisee kaayyoo ofiitiif tattaafate yoomillee galmagaa yoomillee nama san of jalatti gadi salaala malee ofii olitti sallaalu jechuudha. Kanaafu warroonni akkasii ni jiru tokkoon tokkoon hunda osoo hin taane kan guddina keetiif wanta hin taane haasa'an kan immoo iyyuu duuba keetii wanta hin taane haasa'an saniif bakka hin kenninati. Akkuma Oromoon xannachi tokko foon hunda ajjeessa jedhu san tokkoof jechas waa hedduu hin jedhamu. Ati garuu san keessa bilisa maaliif kaayyoo keessitu beeka eenyummaa keessitu beeka namni tokko gubbaa kee kana si beeka malee bifa kee kana si beeka malee keessa kee kan beeku hin jiru keessa kee kan beeku isa si uume duwwaa fi yoo ta'e kasi dhalte haadha kee kan ji'a 9 garaatti si baatte isheedha. Kanaan alatti kan keessa kee beeku hin jira jedhee yaadu. Kanaafu keessa kee hundatti sin himin jireenya kee boruu kaayyoo kee fuulduraas hundatti hin himin. Waa hojjettu kamuu dursa kan marii gootuun isa si uume fi keessa kee haa ta'u. Namni ganama yoo akka namaa marii gootu galgala argite fixeessa ganama yoo kaatu ni argita galgala immoo iyyuu hin argitu. Kanaafu wanti tokko yeroo tokko irra deddeebi'ee wanti sammuu namaatitti wanta dhiphinaa yookaan immoo iyyuu wanta hin taane jecha duuba keetiin jedhamu jecha immoo iyyuu cinaa keetiin jedhamu namoonni ofitti dhiphatu tokko ni jiru. Saniif bakka laatinaa yoomillee ati sisuma namni tokko namni bakka kee bu'u hin jiru. Namni siif immoo iyyuu iddoo keessan taa'u hin jiru. Waan gaariis hojjedhu waan badaas hojjedhu sumatitti waan mama boru. Kanaafu inni guddaan hojii kam keessattuu kan ati sodaattu isa si uume. Inni lammata kan ati sodaattu galgala kee. Inni sadaffaan ofii keeti kabaja gaafa ofii laatte eenyummaa kee gaafa of kabachiiste bakkuma kamuu ga'uu dandeessa. Kanaafuu warroonni haalota garagaraatiin immoo iyyuu wantoota garagaraatiin abdii kutattan ofitti amanamummaa keessan cimsaa fuulduratti malee duubatti hin deebi'ina. Namoonni duubatti deebi'an meeqatu gaabba hiriyyaan isaa biraa fuulduratti tartee jechuudha. Meeqatu itti dhaga'ama. Kanaafuu fuuldura keessanitti malee duuba keessanitti hin yaadina. Kan duuba keetti si darbatu san of duuba deebitee hin ilaalin. Isiniin jedha turtiin keessan hanga ammaa kan na waliin turtan han hiyyoottuubidha. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Like, share, subscribe gochuun maatii kutaa.